Dhagaya yaa uummata Oromoo akkam jirtan fayyaa nagaya. Ani waan na dhibe tokkootu jira. Maalumaaf akka carraa bilisummaadhaan nuti dhabnee kanaan wallaale. Maalumaaf dafqinee hoggaa goolabbiirra geenye. Nu harkaa gartee dudduubbetti gadi deebi'an wallaale. Biyyaan baa kana keessatti. Kan biyya keessa abadan hin deebi'u. San akkatti jaarree nuutu beeka. Kan nam tokkolleen kan wajji jaareen jiru waan sana. Itti dhukkee taanee la dhiira meeqaatutti barataa meeqaa dhukkee itti tahee maraannee reebamaa saree itti taanee itti beeloynee dheebonnee kan biyya keessaa san tokko goone humna rabbiitiin lafa kaane. Kanaafuu gartee humni rabbiini cabsa malee hin cabu. Kana beekuu qabdan. Haqni ni cabsa malee hin cabu. Dhiirti dhiiran tuffattuudha. Qabsoon xiqqeenyaan qabdu. Koraa tilaanta irratti tokkummaaf walitti dhufne malee gartee gargar bittinnaa'uudhaaf waboo arrabsuudhaaf walitti hin dhufne. Waboon koora kana dura gartee waggaa meeqa koora jiru. Kadhiiga meeqatti dhangalaasaa gartee haadha abbaan keenya gartee meeqatti badaas geenye dhiiraatu jaaree jechuudha waboo. Daawwitis ilma Oromooti ta'uu beekuu isinirra jiraata. Jawaar Mahammadis ilma Oromoo ta'uutus beekuu isinirra jiraata. Jeneraal Kamaalis ilma Oromoo ta'uutus beekuu isinirra jiraata. Waboonis ilmaan Oromoo ta'uu beekuutu isinirra jiraata. Diinni keessan immoo wayyaanee ta'uu beekuu isinirra jiraata. Miseensonni waboodhaan dhufne ja'ameeti waboon hin dhufne ja'ameeti walgahii sanirraa gartee walolli ka'e. Waboon anoo kadhaqe sun dhayne haa tokkummaaf dhayne wal arrabsuu maaltu fidere. Miseensota waboo kumaanta maallaqa Oromoo keessa ture. Anu dhiira meeqaan achi keessatti harki dhiira Oromoodhaaf gartee morma murtee dabarsitu. Warra ammas gitaan diina dura dhaabbatee lole. Waboo arrabsuun gartee uummata Oromoo bilisan baasu. Wal arrabsuun dhaabaa fi dhaabaa wal arrabsuun gosaa fi sanyii wal arrabsuun ummata Oromoo bilisa baasa jennee hiyyaan ummata Oromoodhaa hunoo arraan tana qayroo keenya gartee rakkoo gurguddaa cimaadhaa fi gartee mangaagaa wayyaanee keessa galchee malee. Namni gartee mi'aa qabsoo beekuu fi namni hadhaa qabsoo beeku waliin arrabsu gartee. Waboo kana gartee dhiira meeqaatu ijaare boo haadha ilmoo fi meeqatti dhabeetu jira. Kan obboleessa fiitti dhabee jira. Kan haadha fiitti dhabee jira. Kan abbaa fiitti dhabee jira. Kan sammuu isaatuutti dhabee jira. Dafqa kana hunda gartee guyyuma tokkotti biyyee nyaachisuun waan hin danda'amne waan fala ta'uu miti. Kana waan ta'eefuu gartee hay dhiirti meeqarra wanni hidhamaa jirtuuf walliftoonni meeqas wanni waboo je'eef biyya alaa dhufne akka gannuufi miti biyya abbaa keenyaati miti Ameerikaa dhufuun gartee Ameerikaa irraa waan takka waan hin harkadheen qabu gaafaan Oromiyaa keessa jiruun gammachuutti qabaa'u. Kaayyoon kiyya gartee gaafaan biyya keessa jirus waboodha. Kana hoogganaa tures waboodha. Kaniin irraa dhaladhees waboodha. Kanaaf gartee qayroo waboo qayroo jaaruu isaa dhibbatti gartee maqaa rabbiitiin si haadhaa jechuudha. Gaafaan iyyeensa gaafa nuti ejjennoo fudhachuu dhaabne irraa eegalee mee biyya keessatti gaggeeffamee jira dhaabnee jirra nuu miti kan biyyee nyaachiftan ifiinuu taphatanii istiraateejii keenyan lolla hoggaa onneen teenya nu buttee lollu gartee dhugaa ilmaan Oromoo waan jaalannuuf lollaa bara dubbiin ilmaan Oromoodhaa hoomacha nu darbisiifti mi'aa isaaniiti beenya kan. Anis kaayyoon kiyya kanaa jechuudha. Hamma dhumatti ballamaan gartee ani qayroo wajji seene
ballaman gartee ani jaallawwani wajji seene abadan du'eetin dabree kana shugguxiidhaan dhuftee na halaalchita malee akkuma wayyaanee moohee biyya san irraa beettiin ammas kaayyoo kiyyaan gartee mooheetuma injifadhaa jechuu hayyoon kiyya ni moohaa jechuu keenyas qabsoodha dhiiga kana hunda lafatti gannee gartee waan biraa barbaadan deemnu kanaafuu gartee waboo arrabsuun abadan numan taane kun oromoo walii galcha jennee hin yaallu tokkummaadhaan qabsoo kaafne gartee tokkummaadhaan yoo raawwanne wayya abbaan fedhes nu dura dhaabbachuu hin danda'u kana beekuudha qabu hamma nuti isa dura dhaabbatanitti namoo kaayyoo isatti amanu kaayyoo teenya immoo hin tuqin abbootii teenyatu dhaabe kaayyoo dhiira meeqatti dhabne shamarran meeqatti dhabne waa meeqatti dhabne anis gartee hamma gumaan gartee waan kanaa bahutti hamma gumaan kun naa bahutti hamma gumaan ilama qulxuu bahutti hamma gumaan nadhii gammadaa bahutti hamma gumaa jaarraan abbaa gadaa bahutti hanga gumaan baaroo tumsaa hanga gumaan taaddasa birruu hamma gumaan nadhii gammadaa bahutti anis hamman dhabamutti kaayyoon kun kan itti fufu ta'a jechuudha. Lafeedhaan dhaaba jaarra. Akkana. Soba gartee fideen dalga. Naa miti kaayyoo jijjiirsiiftan. Kaayyoon jijjiiru. Kaayyoo Oromummaati kaayyoo Oromummaati. Akka nuti galatan qabne akka nuti dhiiran tahini akka nuti hattuu taaneen nu gootanii barba'u. Namni ilmaan Oromootiif qabsaa'ee galatan qabu. Arrafamuu qabna. Daawwit ilmaan Oromootiif qabsaa'uu irratti arrafamuu qaba. Jawaar ilmaan Oromootiif qabsaa'uu irratti arrafamuu qaba. Maaltu Oromoo la rabsuu fidere diinni kee wayyaanee dhaawti wayyaanee deemite arrabsika. Haadha raaw. Nasa sodaachisuu barbaadde moo dhukkeensitte kaasaa kam. Na duubaan kumaantama jira quba qabaadhu. Ani nama gartee mana keessatti gartee gandummaa ofee hoggaan gadi bee tokkummaa lallabuu miti. Daa'imaa miti dubbii daa'imaa dhiisaa waan akkanaa. Nutis dhiiruma akka keessaniiti. Waa'ee gartee ijoollee dhiigni dhangala'u jiruu gartee waa'ee kumaandi poostiin irratti lafame waa'ee kanaa dubbadha. Kumaandi poostii jechuun waan laafee miti. Ilmaan Oromoo gadi bahan gartee mataadhaan rukutamaa jiranii. Tokko taati waan kana oofaa gartee. Wal arrabsuu gamaa gamanaa gartee dhaabaa yoo kan rabbi sodaatan ta'e rabbiin wal arrabsaan jenneeti. Amantii kam keessatti kana gartan isin. Waan akkana kana dhaabaa. Cubbuutu dalagamaa jira. Cubbuutu ilmaan Oromoo irratti dalagamaa jira. Cubbuutu qeyroo irratti dalagamaa jira. Qeyroo keenya guruuf akkana jettanii gartee. Qeyroon keenya gartee kanaan waan hudduu duubatti hamileen cabee gartee duubatti deebinuu miti. Hamma qalamnee babbannutti lafa tanarraa. Maali isa kun? Hai, hattuudha dhaaba godhuu barbaadanii, hattuudha gartee kaayyoo godhuu barbaadanii, kaayyoo gartee kaayyoo dhiirti meeqatti badde kaayyoo daa'imaa seetanii, kaayyoo dhiinitti dhangala'ee bara. Kaayyoo gartee namni irraa bareedeen deebiin bara. Akka mindaanuu namaa kafaltanii tokko fakkeessitan. Qabsoo ilmaan Oromootti hin taphatinaa. Hin beeytan waboon gara maalitti akka jirus qeyroonis maal akka ta'e hin beeytanii. Lafaa kaatanii gartee gaafa gartee qabsoon Oromoodhaa milkaa'uu kaate gartee nu dura dhaabbattan malee hundeerraa gadi jaaraa warri dhufe nuyi. Kana uummanni Oromoodhaa akka beeku barbaanna. Yoo gartee kana gartee dabarsinee akka citii gartee nu haasofsiiftanii afaanii nu guuruu barbaaddanii. Nutis dhiiraa quba qabaadhaa akkuma isin dhiira taatanitti. Yoo wali garagallee jettan immoo wali garagallee wal dho'ina. Ife gaddaa. Kale isaan kan jaal diinara sitti dhabne dhiiramee akkatti dhabne boo diidamii jaawwataa irratti gadi naqanii barboo meeqa Wallaggatti gadi naqanii bar meeqa Shawatti gadi naqan meeqa Salaalatti gadi naqan Qayroo meeqa Arsii irratti gadi naqanii meeqa Baalee irratti gadi naqanii meeqa Jimma irratti gadi naqan meeqa Boorana gadi naqanii meeqa Gujii irratti gadi naqanii kaayyoo uummanni Oromoo sunitti deemutti deemna malee kaayyoo uummanni Oromoodhaa ittiin ergeen ala kaayyoo biratti hin jijjiiramu hammam feetan na awwaaltanillee hammam feetan gadi na qabdanillee abadan an dhooseetu man baha dhagaa kana
dhagaa isinirra kaa'uu yaaddan kana dhooseetu man baha akkuma jaarraa abbaa gadaa garte qabsaa'ota kaleessaa garte qabsoo dhoowwattanii galata dhoowwattanitti nuus galata dhoowwachuutti jirtanii akka nuti qabsoon godhanitti abadan gaa akka abbootii keenya gootan nu gootanii nutis dhiira isinis dhiira wal laallame hayyee galatooma isin uummanni Oromoodhaa ittuma laaligaa akkana ni cabsinaa yeroo xiqqoo keessatti wayyaanee cabsinaa ammas cabsineeti jirra mee wal harkinaa miti hayyeega akkanaati wal arrabsuun falan ta'u mataa waliin tuttuinu laal onnee wal lallaaluun gaarii miti dhiira meeqa tutti badeen siin jee bara harree haadha raa'u qabsoon yeroo irraa yerootti bar qabsoon ta'a moofoituudhaa miti qabsoon Oromoodhaa itti fufaati hanga Oromoon bilisoomutti qabsoon akka wayyatti tan jijjiiranii miti garte akka dachee abbaan qabnetti ammas tan gargari gartanii miti Oromummaa irratti abbaan gartee qabsoo barbaada Oromummaa irratti waliigalii kootu ni qabsoo qayroodhaa wajjin yoon dhiira taate kootu waliin gallaati dhiyeenyatti waliin galla teesseetuma boo feesbuukiidhaan qabsaa'ota irratti gartee ejjennoo fudhatin yoommoo waliigallee tokkummaadhaan deemna jettan tokko taanee waliin deemna akkasii achi immoo harkirra guddan waboodha quba qabaadha Oromoon harkirra guddan waboodha waboon jiraachuu baatullee lafeedha lafaa qaba hanga lafeen sonni gumaan dhufutti ejjennoon keenya qabdi fufu ta'a jechuudha galatooma.